Hello, beliau kam jirtu nagaa fayyaa keessan ani jira galata waaqayyo nagaa footi waaqayyo finfinnee haa ta'u baga jiraattan kam jirtu fayyaa kan nagaa keessan isin jirtu nagaadha waa anaa dhuf warri nagaan baga dhufte naan jettan illee isin illee baga nagaan na eeddan isin jaalladha baga jiraattan baga har'a geessan isin jira dhugaa waaqayyo I love you kan barraa ingiliffaan ni warri bira baga jiraattan በጣም tokko isin jaalladha anaa dhuf baga nagaan dhufte anaa dhufu isinillee baga nagaan eegdanii baga jiraatanii isin jira kam jirtu mee fayyaa keessanii nagaa keessan jirtu jirra galata waaqayyo baga fayyaa taatanii akkuma beekamoo ta'e warreen haddisii dhuftan maatiin nuutaa warreen turtan immoo ittuma fufaa yaada gaariirra jirtu isin jira በጣም isin jaalladhee jira waaqayyo sinaa eebbisu dhugaa waaqayyooti zirritti isin jaalladhe jechuun biroo isin jaalladha hunda keessan isin jaalladha egaa warreen gaaffii adda addaa keessa bakka hojiiti hojii bakka hojii isin jechuu dide yookiis walitti bu'umsi jira aariin jira firoo ofii yaaduun jira biyyoo ofii yaaduun jira haadha ofii yaaduun jira ilmoo ofii yaaduun jira abbaa manaa keessan biraa dhiistanii deemtan illee yaaduun jira warreen yaada kana hundumaa keessa jirtanii sammuu keessa qabatee jiru hundumtuu homaa miti hin darba guyyaan hin jira hin bari'a gaaf tokko isin hin jira yeroon hin jira waan hundumaa keessatti iyyuu guyyaan hin jira jabaadhaa isin hin jedha haala kam keessatti iyyuu gaa chaalenjiin hin dhabamu woomana qabaatanii mana ofii keessa jiraatanis dirqamaan hin oolu qormaan waanuma jiru warri madaabii walitti buutanii jirtanillee homaa miti hin darbaa isin hin jedha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa waaqayyo sinaa eebbisu barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu wanta nan isinii godhu hin jiru warri rabbi keessan amanattan uumaan keessan allaan keessan sinaa eebbisu kaayyoo keessanitti milkaa hojii keessanitti milkaa wanta dafqitanii gola gandaa keessa dhaabbattanii dugdi keessanitti sincitee takka abiddarra jecha takka uffata tokkosaa takka uffata miicaatti fiigaa takka mana isaanii qulqulleessaatti fiigaa hojjechaa jirtan waaqayyo sinaa milkeessu milkaa waan dafqitan namni biraa isin jala nyaatin isinumti itti milkaa isin jira anis immoo way qabadhee dhufee jira waan qabadhee dhufee jiru waaqayyo si haa eebbisu obboleettii koo gaaffii ati na gaafatti si deebisuu dhufee jira warra hojii dhabdanii biiroo keessa jirtan illee hin bari'a homaa miti hin bari'a waaqayyo lafa hin bariisisa kan isin jedhan immoo dhaamsa tokko isin dabarsa namni nama afaan hin beekne addisii jechuudha madaamin keessan boodanyaan ishee obboleettii ishee firri ishee hin barbaaddi yoo ta'e isin gaafatte aan obboleettiin keessa isin jira haloo jechuun yoo isinitti ulfaatamu karaa wasaappii yookaan karaa teelegiraamii si chaalaal mana 34 irratti banaadha waan ta'eef haloo takkisnaan jedha rakkoon hin jiru mucattii tokko nan deemattee na cinqaa jirti obboleettii kan obboleettii nama wayitii gaafsan argitu namni haaddisii barbaadu yoo jiraatte aan asini jira isiniin jedha amma gaaffiin gaafatame wayitu jira inni immoo maal seetanii qubna gara kaammoo wal foggorru nu foggorina obboleettiin koo tokko gaaffii na gaafattee jirti tigisti meeqaan bittee jirta meeshota sanaa iddoo kamitti argama maaloo natti himi mee gatii isaa sirriitti irra deebii viidiyoo waraabii jettee jirti meeshicha immoo maal akkatti isinitti hima bakka sirriitti biifee fi viidiyoo irra deebii waraabii gatii isaa waan please ammas akkasuma jettee irra deebitee ishumaadha yeroo sadii barreessite obboleettiin kun maqaan kee maqaan keessa soorii badaan dubbifamu maqaan keessa nam tokko maqaan kun maal jedha waan addaame nama koraa na didee dhugaan ittiin kolfiina maa gochuu danda'u waan didee Dubasha raw gange nam funaane kaatte qabe funaane kana maxaafi indaaqo maanni akka xaafii lafa funaantu asfo simbiro akkanitti funaane isiniin jira obboleettii kiyyaa hunda keessaniif deebiin ta'a jedhee na yaada yeroo sanatti biyaansi bakki dhaqee meeshaan sadanuu gurguddaan sadan sun bakki dhaqee gara Adaamaati asuma Adaamaa deeme ani kana jiru eeyyee iddoon itti jirtu boolee bulbulaadha jechaa jirta tigistinaan jettee turte sirriidha boolee bulbulaadha bakka nan jiru boolee bulbulaadha waan ati ajajatte yookaas isin ajajattan immoo bakka isin jettanitti isin geessuun immoo gahee kooti sababiin isaa isin achi teessaniitiin na ergattan ani immoo isin ergamuun dirqama kooti maaliif maallaqa farkaa baattannee itoo jirru
Omaanuu fi ngor maallaqa sultaana faayidaan qabu. Anatu yeroo hundumaa jiru ilkaan hin baasfadhe ilkaan dhukkubee ture. Ilkaan kun mangagaadha iyyuu. Isa dhumaa haa'oo jiran sana. Achumaan na dhukkubnaan hin baasfadhe deemee. Baasfadheeni doolaara 3,000 harka jira yeroo sana. Inni rigine birrii. Warqii mormaallee biteen jira, hangurraallee biteen jira. Idimee mana kiyyattan gurguree galee ta'uu isinitti agarsiise. Dhugaadha waaqayyoofu fuulduratti isin sobuu sin barbaadu hin barbaachisu waan ta'eef. Dhugaadhumadha. Maallaqni harka jira, warqiin sun jira, galuufidha. Uffatoonni bitamanii shaanxaa sadan hin jiru. Ilkaan kanaan baasifadhe. Dhiigas keessa ganna yaa marfee egaa hin beektani warri beektan tarii namni baafattan kana keessa sin akkamanii dhiigii kana keessaa yaa ilkaan afaan kee afaan bokkokee jira kun wayin godhadhu danda'e. Maallaqi sun mana jira nama gadi bahee ittiin bishaan ilaandi naabituun dhabe. Bishaan ilaandi bicuu ishii naabituun dhabe ciisee hin jira. Guyyaa tokko walakkaana cibsite madaamii waaqayyoon ishee eebbisu hirfti shinaa kennite. Maaliif isin hin jedhee maallaqaan harka jiru sana hin ergine Itoophiyaatti yeroo sana birrii 3,000 Dubaayin harka jira. Warqiin kun sun jira. Carqoonni fidee dhufee biyyaaf kenne namoota fira keenyaaf kenne sun shaanxa sadiitu jira. Wanni takkitti faayidaa naa dhaban isaan. Faayidaa takkitti naa dhaban. Maal barbaaduutti bishaan ishii kana takkitti bishaan ayilaandii ishii kana takkitti ishii bicuu kana Dubaayii ittiin beektu ayilaandii bicuu sana ishii takkitti birrii kootii nama gabbee naa bituun dhabe. Madaamiin kiyya hin duutee qalamti malee suuqii nan baaftu. Diliivarii ishii immoo dubartiidha ture gaaf sana riftii baatee jirti. Ugaandaadha waaqayyoon ishee eebbisu bexaam itti ishee jaalladha mucayyoo nama gaarii beellaa jedhamti yuutuubii koo ilaalti waan ta'eef Ugaandaadha mucayyoo ittiin baay'ee nama gaariidha. Maaliif isin hin jedhe beektu sababa qaba waan hin dubbachaa jiru akkasuma ani miti waan koo isinitti machuu hin dhufne. Maallaqa qabaattanii meeshaa isin jaallattan sana achi teessanii ijaan hawwitanii isin jaallattan sana hambitee dirqama bakkaan isinii ga'uun gahee kooti. Waan baay'een tamaaree ofii koorraa waan ta'eef namni mana barumsaa guddaa galaa ani garuu jireenya koo keessatti waan baay'ee baradhe. Kanaafiyyuu meeshichi yeroo sanatti qomsaatiniin uffataa jechuudha. Meetir kaayaa bitee birrii 15,000 bite yeroo sanatti biyaasi ji'a darbeera waan ta'eedhaaf qomsaatiniin meetir kaayaadha birrii 15,000 bite. Biiffee kan qodaa keessa mastaawutii isaa faana jechuudha birrii 15,500 bite. Firaash algaa tafee miti qodaa sadanuu naa deebisnaan jettee jirta. Algaa immoo birrii 15,000 bite. Walumaa galatti isaan kaan malee firaashiin keessa hin jiru. Wanni biraa keessa hin jiru bitameera garuu gaaffiin keessaan kana sadan qofadha waan ta'eef isaan kana hunduma isaanii birrii 45,000 fi 500 bite. Gatii fe'iisaa minaaminiin immoo televezyiiniin illee bitamee jira. Firaashiin illee bitamee jira. Maal bitee waan baay'een bitee waan ta'eef qodicha daftararra laalee hin jiru amma. Kana wajjiniin adaamaa deemee qodaan suni gaaffiin kee si deebi'ee abdii guddaan qaba waaqayyo sinaa eebbisu sinitti wakabu oduu sinitti dheeressu ishoo kanumaan itti fufii haala gaarii irra jirtanaan jechaa jirtu ambassaa sin jaalladha dhugaa waaqa akkatti sin jaalladha akkatti sin jaalladha amma viidiyoo kan biraa walitti deebinuutti nagaan dura akkuma argitan akkuma beektan naaf daawwadha na ergadha siniin ergama. Waaqayyo akka fayyanaa kennuuf immoo waaqayyoo kadhadhaa isiniin illee Kiristoos uumaan keessan waan barbaadan tamana Itoophiyaatti ilmoo keessatti mana keessatti nagaan deebisee sin agarsiisu warra na jaallattan sinan jaalladha warra na jibbitan sinan jaalladha waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma I love you ciao.